Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa deebinee dhufnee jirra jechuudha. Har'a qabadhee kan isin dhufee organic promotion fi paid promotion kan jedhu jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha online karaalee adda addaatiin online namni jechuudha waan adda addaa dalaguudhaan qarshii argataa jira. Fakkeenya muraasa kan kaasu jechuudha social marketingiin ni jira, affiliate marketingiin ni jira, email marketingiin ni jira. Karaa baay'eetu jira jechuudha karaa ittiin online qarshii dalaganii ittiin argatan jechuudha. Kanaaf jechuudha hojiilee kanneen beeksifachuuf jechuudha hojii keenya beeksifachuudhaa fi maamila keenya biraan gahuudhaa fi karaalee lama fayyadamna jechuudha. Inni tokkoffaan organic promotionidha. Inni lammaffaan immoo paid promotion jedhama jechuudha. Mee hundi keessanuu jechuudha organic promotion fi paid promotion keessaa kamiin akka filattan jechuudha koomentii jalatti naa kaayaa. Ani Shaalloo tokkicha Oromoo jechuudha. Video kana subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Akkuma beekamu video kana jechuudha kan hojjedhee fi YouTube fadhaaf hojjedhee garuu immoo namni akka irraa beekumsa argatuu fi namni keenya yeroo baay'ee YouTube feesseen waan ta'eef guutuu isaa jechuudha guyyaa garaagaraatti Facebook irratti illee kan gadi lakkisu ta'a waan ta'eedhaaf video kana haga dhumaatti hin dagatinaa isiniin jedha keessumattuu jechuudha. Namni jalqaba karaa onlaayitiin qarshii dalagachuu barbaaduu fi viidiyoon kun ka'umsa guddaa ni ta'a, beekumsa jalqabaa ni ta'aaf jedhee waan yaaduudhaa fi hundi keessan haga dhumaatti viidiyoo kana dhageeffachuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti tokkoffaa irratti kan laallu hiika isaati jechuudha. Hiika isaa organic promotion jechuun maa inni paid promotion jechuun maa inni kan jedhu laallaa jechuudha. Lammaffaa irratti immoo ciminni organic promotion maa inni kan paid promotion immoo maa inni kan jedhu tokko tokkoodhaan addaan baafnee kan laallu ta'a jechuudha. Isa sadaffaa irratti immoo organic promotion fi paid promotion yeroo kam fayyadamna, yeroo akkamitti fayyadamna kan jedhu addaan babaasee tokko tokkoodhaan waan laaluuf jechuudha. Isin like, share, comment gochuudhaan akka hiriyaa keessan bira gahu gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Kanaafuu akkuma waadaa isinii galetti jechuudha jalqaba irratti kan laallu organic promotion jechuun maal inni jechuudha. Organic promotion jechuun oomisha yookaan tajaajila kee pilaatfoormii tokko irratti jechuudha kaffaltii tokko malee maamila kee biraan kan geettu yookaan immoo maamila keetitti kan beeksifattu yoo ta'e inni sun maal jennaani organic promotion jechuudha. Akka ifa isinii ta'uudhaaf pilaatfoormiin kenna maybe ta'uu danda'a, YouTube ta'uu danda'a, TikTok ta'uu danda'a, Instagram ta'uu danda'a, LinkedIn ta'uu danda'a, Google ta'uu danda'a. Inni callifteetumaan jechuudha kaffaltii tokko malee jechuudha. Maybe video post gochuu dandeetta, maybe barreeffamaan post gochuu dandeetta, waan adda addaatiin post gochuu dandeetta, infograafiidhaan post gochuu dandeetta. Tajaajilli keessun yookaan immoo oomishni keessun akka maamila kee biraan gahu jechuudha kaffaltii tokko malee pilaatfoormiin sun haala laalee engagementii kee laalee, laayikii kee laalee, foorwardii kee laalee, koomentii kee laalee ufuma isaatii kaffaltii tokko malee maamila kee biraan ka gahu sun maal jennaani organic promotion jennaani jechuudha. Qabatamaan organic promotion amma akka ta'e viidiyoo adda addaa dubbisuu dandeessanii yoo barbaachisaa nu hojjetamu ta'e immoo qabatamaan jechuudha isin hojjedhaa koomentii jala naa kaa'aa isiniin jira jechuudha. Kun maal jennaani organic promotion jennaani jechuudha. Inni biraa immoo mi'a asuma jiraatti jechuudha dogara biraatti ittiin deebinii ciminni organic promotion maa inni hanqinni organic promotion immoo maal inni kan jedhu asumatti isinii ibsa jechuudha gabaabseetumaan jechuudha. Ciminna isaatirraa yoo kan ka'amu ta'e hordoftoota amanamoo fi yeroo dheeraa si wajjin turan jechuudha. Hordoftoota si jaalatan, kan si amanan, kan yeroo dheeraa si wajjin turan kan ittiin horachuu dandeettu organic promotionidha jechuudha. Lammaffaa irratti immoo baasii kamurraayyuu bilisaa jechuudha. Maal jennaaniin pilaatfoormichumatu laalee namatti barbaaddu hordoftoota kee maamila kee si baay'isa malee
Rispoonsara maalidhaan hin taane waan ta'eef amananii ofii isaaniiti jechuudha. Namni kun waan gaarii nu qopheessaa jira jedhanii sitti dhufa waan ta'eedhaa fi hordoftoonni kun yookaan kaastamarii kee kun maamilli kee kun maal godhuu danda'anii yeroo dheeraadhaaf si wajjin turuu danda'u si amanullee jechuudha. Kanaaf gamarallee faayidaa guddaa qaba. Kan biraa immoo hordoftoonni kan yeroo dheeraadhaaf si waliin turuu danda'a. Sirraa addaan hin baane jechuudha. Si amanuu, si jaalatu, yeroo dheeraadhaaf si wajjin turuu. Kun maa inni cimina maal jechuudha? Organic promotioniti jechuudha. Hanqinni isaa hoo maal inni kan jedhu laallaa jechuudha. Hanqinni isaa hoo maal jennee gaafii kaafnee laallaa jechuudha. Hanqinni isaa jalqaba irratti jechuudha. Hordoftoota baay'ee horachuuf yeroo dheeraa fudhata jechuudha. Hordoftoota akka salphatti hordoftoota baay'ee horachuu hin dandeettu jechuudha. Hordoftoota baay'ee fudhachuudhaaf yeroo dheeraa irra deddeebitee hojjechuu kan si gaafatu walitti aansitee jechuudha. Kan hojjechuu si gaafatu jechuudha. Waan biraa dhiisee jechuudha. Nuuffii tokko malee tolereet gochuu qabda jechuudha. Hordoftoota homaatu arganne qabiyyeen kee deemaa hin jiru, oomishni kee sun namoota bira nagaa hin jiru jettee abdii kuttataan abdii si kutachiisuu danda'a jechuudha. Sadarkaa abdii si kutachiisuu irra gahuu danda'a jechuudha. Kanaafuu maal si barbaachisa? Toleraansi. Obsa si gaafata jechuudha. Obsuu danda'uu qabda jechuudha. Kanaaf yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Nuuffii tokko malee hojjechuu si gaafata jechuudha. Nuuffuu si barbaachisu. Laayikii dhabeera, koomentii dhabee jira, nama na hordofu dhabee jira jettee hin nuuffita taananii hojjechuu hin dandeettu. Keessaa baata jechuudha. Maaliif yeroo dheeraa sitti fudhata waan ta'eedhaaf kanaan milkoofnee kanaan milkaa'uu hin danda'u. Kun immoo hojii kiyyaa miti kennaa kiyyaa miti jettee salphumatti keessaa bahuu dandeetta. Kanaaf obsa guddaa kan si gaafatudha. Kan biraa immoo qabiyyee qulqullina qabuu fi yeroo isaa eeggatee post ta'u. Maxxanfamu hojjechuu qabda. Qabiyyee qulqullina qabu. Qulqullina qofa otoo hin taane immoo kan yeroo isaa eeggate. Iskeejuulli kan ta'e jechuudha. Yeroo isaa sanitti yeroo hundaayyuu kan maxxanu jechuudha. Boru maxxansa sa'aatii lamatti tanaan boru sa'aatii lamatti maxxanu jechuudha. Kan qulqullina illee qabu jechuudha. Kan ofitti nama harkisu jechuudha. Kan bu'aa qabu jechuudha. Kan nama barsiisu jechuudha. Kana ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf aarsaa xiqqoo si aarsaa nama kafalchiisa jechuudha. Kan biraa immoo jechuudha qabiyyee ati hojjette suni hanqinni isaa keessaa eenyuun bira akka inni ga'ee nama ati barbaaddu bira ga'e moo hin geenye gaafa jettee ilaaltu xiqqoosi baay'ee ulfaata jechuudha. Kana fakkaata cimina isallee laallee irraa hanqina isallee laalee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha waan beekumsa bu'uuratiif isinii ta'u isin barsiisaa jira waan ta'eef laayik kooment sheer gochuu immoo hin dagatinaa isin jedha jechuudha. Namni keenya aadaa kooment laayik sheer gochuu kanan qabu keessumattuu dhimma barnootaa kanarratti jechuudha. Namni keenya maanni sirbaa miidiyaa niwus oduu jechuudha. Waan akkanaa kana jaallata malee waan barnootaa kana baay'ee hin jaallatu waan ta'eedhaaf laayik kooment sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'a. Yoo isin laayik kooment sheer gootan algooriizimiin maal godhaa fuudhee hiriyoota keessaniif faffacaasa waan ta'eedhaaf jechuudha. Amma kan itti aanu immoo paid promotionidha jechuudha. Itti aansee kan isin dhiyaansu inni paid promotion. Maqammaa isaatu jechuudha. Paid jechuudha. Kaffaltii qabaa jechuudha. Kaffaltii qabaa jechuudha. Oomisha kee, tajaajila kee, maamiltoota kee biraan ga'uudhaaf yookaan immoo oomisha kee, tajaajila kee maamiltootatti beeksifachuudhaaf maal si gaafataa? Kaffaltii si gaafataa jechuudha. Kaffaltii si gaafataa jechuudha. Maybe platformii irratti ati beeksifattu suni Facebookii ta'uu danda'a, YouTubeii ta'uu danda'a, TikTokii ta'uu danda'a, LinkedInii ta'uu danda'a, waan barbaadeyyuu Googilii ta'uu danda'a, waan barbaadeyyuu haa ta'u maal si gaafataa? Kaffaltii gaafataa jechuudha. Eega kaffaltii ati kaffalteen boodatti namoota barbaachisaa ati barbaadde san biraan sii ga'a jechuudha. Inni kun maal jennaani? Paid promotion jennee yaamnaa jechuudha. Kanaaf paid promotion kan jennuun kun eenyuun fakkeenya isinii kaasuu danda'a akka fakkeenyaaf isinii ta'e paid promotion kan jennuun fakkeenyaaf YouTube ads beeksisa YouTube irratti godhamu ta'uu danda'a. Kan biraa Instagram responsored post kan jedhamu ni jira jechuudha.
kan biraa Facebook Ads, Google Ads kan birallee hin jiraachuu. Kunni maal inni kaffaltii raawwataa jechuudha. Egaa kaffaltii raawwatteen booda immoo tajaajila keessa yookaan immoo oomisha keessa fuudhee maamiltoota ati barbaaddu biraan kan sii ga'u ta'a jechuudha. Kanaaf inni kun garaagarummaa sana hojii qabu keessa inni kun kaffaltii kan qabudha jechuudha. Egaa kana ta'e ciminni isaa maal immoo hanqinni isaa maali? Paid promotion kana kan kaffaltii qabu kana ciminni isaa maali inni hanqinni isaa maal kan jedhu laalaa jirra waan ta'eedhaaf I'm sure barnoota cimaadha waan ta'eef like, share, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Kanaaf ciminni isaa maal mee jalqaba irratti jechuudha. Ciminni irraa haa kaanu jechuudha. Ciminni isaa yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Ergaan ati barbaadde sun yeroo gabaabaa keessatti ergaan ati barbaadde sun maamiltoota bal'aa kumaatamaa fi miiliyoonota lakkaa'aman biraan sii ga'uu danda'a jechuudha. Akkaataa kaffaltii keetiin maamiltoota kumaan lakkaa'aman yookaan immoo miliyoona lakkaa'aman biraa yeroo gabaabaa biratti oomishni kee tajaajilli kee sii ga'uu danda'a jechuudha. Kun cimina isaati. Kan biraa immoo oomishni yookiin tajaajilli kee kallattimaan nama barbaadde biraan geessa jechuudha. Fakkeenyaaf qamisii yoo ta'e qamisii daldalta yoo ta'e yookaan immoo qamisii daldalta yoo ta'e eenyu biraan geessa jechuudha. Dubartii biraa fi dhiirri bitaa qamisii dhiirri bitaa waan ta'e dubartii biraa kallattimaan dubartii biraan sii ga'a jechuudha. Amma surree jiinsii beeksifatta yoo ta'e surree jiinsii sanii kan dhiiraa yoo ta'e jechuudha. Eenyu biraan gaattuu qabda kallattimaan gara dhiiraa biraan ga'uu qabda waan ta'eef kallattimaan dhiira biraan kan sii ga'u ta'a jechuudha. Ifni akka barbaadetti saala naa ta'u umrii naa ta'u iddoodha. Fakkeenyaaf uffata aadaa Oromoo jechuudha. Uffata aadaa Oromoo beeksifachuu yoo barbaadde amma uummanni uffata aadaa Oromoo kan uffatu eenyuun Oromoodha miti. Kanaafuu riijiin illee daangessitee sarratti gochuu qabdu Oromiyaa keessatti Itoophiyaa gootee Itoophiyaa keessaa immoo Oromiyaa gooteetiin kallattiin Oromiyaa keessatti beeksifni sun akkasii deemu gochuu dandeetta jechuudha. Fakkii waan kana dhiisi waan Finfinnee irratti barbaachisu akka inni naannoo Finfinneetti si beeksifamu. Naannoo Oromiyaatti kan barbaachisu naannoo Amaaraatti akkasitti filattee diimoogiraafii illee jechuudha. Iddoo isallee filattee biheevarii yookaan immoo haala kastamarii keellee sanillee filattee biraan ga'uu dandeetta jechuudha. Kuni cimina isaati jechuudha. Gara hanqinnaatitti yoo dhufne hanqinni inni qabu maa inni gaafa jennee ilaallu hanqinna inni qabu keessaa jechuudha. Maamiltoonni kee kuni si hojii yeroo dheeraa hin turan. Maaliif sitti amananii si yoo hin taane beeksisaan dhufe waan ta'eedha jechuudha. Si hojii yeroo dheeraadhaaf turuu dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliif yoo beeksifni kee sun addaan ciite ta'e kaffaltiin kee hin dhaabbata taanaan beeksifni kee illee ni dhaabbata. Beeksifni dhaabbata taanaan immoo maamiltoonni kee sun immoo maal godhanii addaan citaa jechuudha. Kun hanqina isaa tokko jechuudha. Akka gara hanqinnaatti yoo fudhattu kan biraa immoo akkuma kaffaltiin dhaabbatee jechuudha. Beeksifni illee ni dhaabbata jechuudha. Akkasumallee immoo engaajimentii xiqqaa qabaata jechuudha. Engaajimentii jechuun laayikii, koomentii, sheerii xiqqaa qabaata. Sababii isaanii akka beeksisa ta'e namni waan beekuuf akka waan sun beeksisa ta'e waan beekuuf namni baay'inaan laayikiin godhuu, baay'inaan koomentiin godhuu, baay'inaan sheeriin godhuu jechuudha. Inni kun hanqinni isaati. Kana jalqaba irratti hanqinna isin ibse waan ta'eedhaaf amma kana hundaayyuu miti. Lamaanuu ciminallee qabu, lamaanuu hanqinnallee qabu jechuudha. Yeroo kam kamitti fayyadamnaadha amma gaafii. Yeroo kam kamitti fayyadamnaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma orgaanikii kan itti fayyadamnu maamila yookaan immoo kastamarii dhaabbataa horachuu yoo barbaadde kan yeroo dheeraan wajjin ture yoo horachuu barbaadne maalitti fayyadamnaa? Orgaanik promooshinii fayyadamnaa jechuudha. Oomisha keenya yookaan immoo tajaajila keenya yeroo gabaabaa keessatti namoota baay'ee yookaan immoo maamiloota keenya baay'ee biraan ga'uu yoo barbaadne immoo inni paid promotionitti fayyadamnaa jechuudha. Kana fakkaataa like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Nagaata.